Egaa olmaa Oromiyaa keessatti odeeffannoo qabna itti caaman harkaa qabda. Ayyasumaan akkuma jetti tibba kana keessumaa manneen hidhaa garaagaraarraa namoonni yogguu isaan gadhiifaman argina. Haa ta'u garuu ammallee namoonni hedduun mana hidhaa keessatti rakkoof gidiraa garaagaraa keessummeessaatti akka jiran warreen mana hidhaarraa ba'an kun ragaa ba'u. Odeeffannoon amma ammoo akkuma marsaalee hawaasummaa irrattis ta'e miidiyaalee garaagaraa irratti argaatti jirru namni nuyi dubbisne Kaffaalee Tafarraati. Kaffaalee Tafarraa waggoota 12 duraa mana hidhaa keessa galuudhaan rakkoolee hedduu keessummeessaatti kan ture. Kaffaalee Tafarraa har'a miila isaa lamaanis hin qabu. Haa ta'u garuu Kaffaaleen yogguu mana hidhaa galuudhaan achitti miila isaa lamaan irraa cituu danda'e abjuunsaa barataa yuunivarsiitii waggaa 3ffaa yuunivarsiitii Hawaasaatti barachaa kan ture maatii qonnaan bultootaarraan dhaladhe maatii koo gargaaruun hawwii koo ture. Haa ta'u garuu abjuun koo haala kanaan girraaf ta'ee jedha. Yogguun ani qaamaa hir'adhe kanatti hiriyoonni koo 3 na biraa wareegamaniiru jechuun illee Kaffaaleen dubbateera. Meegaa Kaffaalee waliin bilbilaan turtii taasisneera. Walumaan haa dhageenyu. Gara fuulduraatti anamma yaaduun baay'ee natti ulfaata. Maaliif eessaa akkan eeggaluun beeku warri keenya maatiin kiyya hanga maatii kiyya gajjallaatti haloo bahanii jiru. Maatiin kiyya diigamee jira. Abbaan kiyya aarii kiyyaatiin du'ee qeen diigamee jira. Jireenya keerra guddeessa mana hidhaa keessatti dabarsite waan ta'eef namoonni hedduun si beekuu dhiisuu ni malu. Jalqabatti maqaan kee eenyu? Waggaa meeqaaf hidhamte? Maalis balleessitee hidhamte mee? Maqaan kiyya Kaffaalee Tafarraa jedhama. Kanatti murtaa waggaa umurii guutuudha. Hidhaa keessa kan ture waggaa 12. Waan hin balleessan qabu. Balleessaan kiyya Oromoo ta'uu qofa. Dhiigni kiyya Oromoo ta'uu malee balleessaan qabu. Ati balleessaa hin qabu jechaadha. Kanatti dubbattu turtii waggaa 12 garuu mana hidhaa keessatti rakkoolee garaagaraa keessummeessaatti turteetta. Mootummaan garuu yookiis qaamni biyyattii bulchaa jiru wayyaaneen maal jedhee simateetoo umurii waggaa guutuu sitti murteesse. Mana barumsaa xumuree gara maatii sun deemaa jiru karaa irratti meeganii waraana nurratti bananii waraana miidhagni waraana eegalanii waraana nu badananii nam sadii ijoolleen duute ijoolleen nagaggeessaa jirtu nafaa matutti dhiyoo dhagee nam sadii dhiyee ani immoo wantoota kiyya lamaan kutee nutti kiyya lamaan jilbaa walitti walakkaan qaama kiyyaa achi kaasee jira jechuudha. Ijoolleen hiriyoonni koo 3 na biraa wareegamani jetteeti kanatti dubbachaatti jirtu. Bara kam ture wanti kun ijoollee sana maqaa isaanii yaadattaa eessattis ture mee? Nan yaadadha. Bara 1999 akka Abashaatti Libaana 3 lafa Kaarraa Qoree jedhamu Kafanii Gabbisaa jedhama inni tokko Abduramaa Wayyee jedhama tokko Wandasan jedhama. Ijoolleen na biratti wareegaman. Magaalaa Finfinnee keessatti jechuudha mudannoon kun kan mudate. Ijoolleen 3 si biraa wareegamanii ati immoo gara mana hidhaatti biraa dabarfamtee qaamaa hir'achuu dandeesse kuni maal hojjetu ture? Maal balleessani? Mootummaan maaliin isin ajjeese? Yogguu sana maalii akkitan jedheeti qaamni waraanaa kuni? Waan hin balleessan qabu. Ijoolleen waan balleessan hin qabanii yeroo sana ijoolleen Oromoo baay'een mana barumsaa keessatti mana barumsaa balbalatti daandii irratti du'aa jirti. Ijoolleen Oromoo yuunivarsiitiirraa ijoollee baay'een yuunivarsiitii adda addaarraa ijoolleen baay'een argamte wanti kun sirrii miti seeraan ala ijoolleen keenya du'aa jirti ni du'aa jirra mana barumsaa irraa ari'amaa jirra kun irratti dhaabbachuu qaba jennee hiriira wayii bahuu mormuu gaafachuu irraa kana ta'e waa tokko hin goone kun immoo akka Oromoo tokkotti akka nam tokkotti waan itti dhaga'amuu fi kana gaafachaa turre kanaan ala waan deemnu hin jiru. Isaan immoo sababa kanaatiin nu eeganii waraanni irratti bananii waan biroo namaatti ulfaatutu irratti ta'e. Yommuu sana hiriira wayiitu ture moo akkaataa kamiini kana jechaan ijoollee kanarratti raawwate siin immoo miidhaan sirratti ga'e maaltu ture naannoo sanatti? Hiriirri ture bakka kanatti hiriirri bakka sanatti ture yeroo kaan mana barumsaa keessatti sochii mana barumsaa keessatti sochooniitiin nu eeganii manni barumsaa xumuramee ani mana barumsaa cufee mana obboleetti kiyya bulee taasii yaabbadhee gara baateshiniitti deemaa jira gara baasiyyaa faayyaatti gara hin deemaa jiru ijoolleen hiriyoonni kiyya nagaggeessaa jirti achitti nu eeganii waraana nurra banan ijoolleen 3 du'anii ijoollee 3 keessaa 2 achumatti du'anii inni tokko fiigee hanga tokko deemee madeessanii qabanii mana yaalaa erga galee booda du'ee naan jedhanii akkas. Ati miiruma sana keessa osoo jirtuu gara mana hidhaatti fudhatamte malee hiriyoota kee kana carraa sirna awwaalcha isaanii yookiis gaggeessaa isaanii irratti qooda fudhachuu hin arganne jechuudha. Hin arganne. Erga isaan du'anii akka isaan du'aniyyuu ergan reeboodan dhage akka isaan du'aniyyuu arraa isaan argachuu hin dandeenye anuu yeroo sana baay'ee jira hamaarran ture luka kiyya tokko dhuguma sana baay'ee miidhamee ture lukti jennee bitaan
lukatiyya san mirgaammoo gajjallaatti koromuu kiyya qofee magaa ture isa sana lukatiyya isa jalqabaa tokko kutanii boodarra turanii isa tokko isa hafe immoo marsaa sadii kutanii luka tokko baatii tokko keessatti wanti kun hundumtu kan ta'e kanaaf carraa dhaga'uus arguus hin danda'u bakka oksaa bakka addaa poolisii ta'an keessan ture baatii wayii jechuudha. Yommuu sana ati magaalaa Finfinnee irraa gara kutaa biyyaatti deemuufan ture jette bakki dhaloota kee eessa ture garamitti imaluuf turte magaalaa Finfinnee akka ta'e nuuf kaasteetta. Hawaasa yuunivarsiitiin ture hawaasa yuunivarsiitii irraa dhufee kan obboleettiin kiyya bahumsa jimmaarra turte naannoo walattee jedhamu achirraa bulee achi ka'eetaniin gara baasii isteeshinii deemu lafa kaarraa qoree jedhamu jira achi taaksii irraa bu'een taaksii biraa qabadhee deemachuudha ta'uu baasii isteeshinii deemtee rukutame farmaataadha. Gara eessaatti imaluuf yaaddee ture bakki dhaloota kee eessa ture? Gara Oromiyaa lixaa godina Horroo Guduruu aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddaa miidhagfee jedhamu deemaa jira. Manneen barnootaa hundumaa naannoo sanatti barattee naannoo Jimmaa Gannatii kanatti baratteeti? Mana kutaa tokko hanga ja'a aanaa Jimmaa Gannatiitti baradhee torbaa hanga 12 mana barumsaa Shaambuutti Horoorratti baradhee achi booda yuunivarsiitii hawaasaa galee. Qaamni biyyittii bulchaatti jiru qaama hir'uu si taasiseera umurii kee waggaa 12 mana hidhaa keessatti kanatti dabarsite amma miilli kee lamaan saayyuu socho'uu hin dandeessu haa ta'u garuu abjuu akkamii nama qabdu turte ati maal hawwita ture kaleessa eengadda? Ani kaleessa warri keenya qotee bulaa turanii baradhee xumuree gargaaree maatii biyya gargaaruu barumsaan xiqqoo deemuu hawwii qaba ture hawwii akkasii jiran ture. Akka Oromootti miidhaa Oromoon keessummeessaatti jiru sana kan sammuu kee keessa deddeebi'u yeroo hunda maalidha Kaffaale jechuun ati qaamaa hir'attee har'a miila kee lamaan iyyuu dhabdeetta haa ta'u garuu har'a teessee gaafa yaaddu Oromoon achi keessatti waan keessummeessaatti jiru yeroo hunda sammuu kee keessa kan deddeebi'u maalidha tarii kan daawwattootaaf dhaggeeffattoota oolmaa Oromiyaatti himtu yoo qabaatte saba Oromoo bal'aatti. Baay'ee ulfaataadha waan akka addaatti ani manadhaa keessatti dabarse baay'ee ulfaataa ture waan gurra namaatti baay'ee sukkaneessi ture madda kiyya meeshaa qabduutiin harkisaa turanii akkas ta'ee baay'ee na fannisanii harki kiyya gogee baay'ee torchii na godhaa turanii namoota baay'ee ana qofaa miti namoota baay'ee akkas jedhu ijoolleen afaan hidhaman ijoollee baay'ee miidhamee namoota baay'eetu torchii ta'ee namoota baay'ee ture banee baay'ee nama gaddisiisa ajjeessa odeessuun namatti ulfaata gurra namaatti waan aadaa ana waan uumamaa ana waan ta'eef xiqqoo gurra namaatti ulfaata gochi jedhamaa ture. Kaffaalee guddaan si galateeffadha ulfaadhu galatoomi tarii gara dhumaarratti daawwattoonni keenya gaaffii kana kaasuu ni malu sabateedhaa fi kan miilli kee sirraa haacitu jedhame akka qaama adabbiitti kan sirratti raawwate moo fayyummaa keef rakkisaadha jedhameeti miilli kee kan sirraa cite tarii isa kana waan nuuf himtu qabdaa laata? Miilli kiyya inni tokko miidhamee ture gaafa rukutame baay'ee inni tokko garuu fayyaa ture namni tokko yoo mana yaalaa yaalamee mittisaa yookaan qaamni tokko sarjariin barbaachisu itti mameetu mallatteessee gara sarjariitti deemachuudha ani kana hundumaa kiyya inni tokko dura waggaa citu maaliif cite waggaan gaafadhu isa sanayyuu inni kun citaa akkas akkasinaan jedhanii injekshinii na waraananii waan qaama nama hadoochuuti qaama kiyya na hadochanii isa kiyya kutan jechuudha. Gara dhumaarratti waan dhaamtu yookiis waan jettu yoo qabaattee hiree siifan kenna. Kiyyee dhaamsaanii dhaamuun amma namni keenya hundi qabsoo guddaa gaggeessanii deegan keenya baay'een duutee carraa kana qabsoo keenya hanga amma deema kana geessisanii wareegamanii dhalamni isaanii bilisummaa ta'uu jira akkasumas namoota baay'ee erga manadhaa keessatti dhufanii nu arganii tattaaffii guddaa godhanii Dookter Mararaa fa'aa Baqqalee fa'aa dhalamni isaanii bilisummaa ta'uu jira itti aansuun ilmaan Oromoo jaarraa hedduu rakkina keessa dabarree dhiigni ijoollee keenya ijoollee xixiqqoon dubartii xixiqqoon daandii irratti dhiigni keenya hangala'aa ture amma kana saamamaa turre waan ilmoo namaa irratti hin godhamne waan addunyaa irratti hin godhamne ta'aa turre kun saba guddaadha hayyoota keenyaa fi qabsaa'ota keenya yeroo amma xiqqoo tokko argaa jiru kana namni hundumtu waliigalee tokkummaatiin gara tokkotti galagalee yerootti naamusaatiin yaadee jijjiirama keenya kana bu'uuraatiin lafa qabsiisuu qaba jedhanii amana inni Oromoo hunduu kana irratti akka xiyyeeffatu naamusaatiin akka yaaduu dandeenyu jira yaadaa carraa kanatti fayyadamuu qabnan jira ganni keessan bilisummaa ta'uu dhabu. Ayyan daawwattoota keenya namni turtii waliin taasisne Kaffaalee Tafarraa waggaa 12 mana hidhaa wayyaanee keessatti aarsaa kaffalaatti kan tureef har'a immoo qaama isaa yookiis miila isaa lamaan dhabuudhaan kan gara maatii isaatti deebi'e waliin turtii kan taasisne nu hordofuu keessaniif guddaa galatoomaa.
Ayya daawwattoota keenya akkuma jalqabarratti dhaga'aatti turtan keessumaa namni amma dhaga'aatti turtan Kaffaalee Tafarraa jedhama. Kaffaalee Tafarraa waggaa 12 har'aa gaafa gara mana hidhaatti darbatamuudhaan rakkoolee amma qaama isaa hir'uu isa taasisuudhaan miila isaa lamaan akka dhabuuf sabate barataa yuunivarsiitii Hawaasaa muummee saayinsii biqiltuu yookiis pilaantii saayinsii barachaatti kan ture. Wayita sanas magaalaa Finfinneerraa maatii isaa baadiyyaa keessa jiraatan dubbisuuf imaluutti osoo jiruu naannoo buufata konkolaataatti rasaasa humnoonni waraana wayyaanee narratti roobsaniin miidhaa akkasii keessummeesse hiriyoota koo 3 na biraa wareegamaniiru jechuudhaan kan inni dubbachaatti jiru. Maarreen egaa viidiyoon argitan hedduu kan nama gaddisiisudha. Namoonni gargaaruu barbaadanii nama kana karaa goofandi weellisaa Habtaamuu Lamuu yookiis Abbaa Qaanqee Shoo fuula feesbuukii isaarra deemuun yookiis akkuma OMN irratti amma argaatti jirtan fuula Habtaamuu Lamuurra deemuudhaan goofandimii irratti nama kana gargaaruu dandeessu kan jedhu gamanumaan isin beeksisna. Maarreen egaa Usmaan wayita waa'ee Kaffaalee Tafarraa argitu jechuun torbaan kana miidiyaalee irratti argaa turre namoonni isa faana aarsaa kaffalaa turan kanneen akka injiinar Masfin Abbabaa, Masfin Ittaanaa fi kumaatamni hedduun jiru kan seenaan isaanii hin beekamne baay'een suuqatti aarsaa jajjaboo kaffalanis jiru kan bakka buuteen isaanii wallaalames jira. Dhimmi kun immoo ammas dubbii gara duraattis deebisuuf hin jira Usmaan.